دكتور قويانا الرمالي قويا فاتي في مدام بوكسي والقبة ربنا يات مالي فاتي ميكا تبو يا جوارا فاتي ميكا ما فاتي مدام دوغمان في ايامو دي بويا جرتو مال قوتا فرماتا في سيغونا ها فاتي دوغمان مدام سي ايامو دي ترين بويا جرتو لكن سوكو باريت كما كما دقامو دوغا كتت ساكا بويا جرتو تجار سبوت يوكين شفتو بوچي ساجرتو جارسكي لكن سوكو باريت فرماتا قد فقوي بريسا اني لفت اي رمضان تك اترغت نفكات ميتنا كم ارغيتان طيب فابن هيدين في اكجر سبحان استغفر الله الله العظيم رمضان ما في الولد هاي سيراكو كفرامو قبنو سنتجرتي دكتور الركو فرافيكا تون سنتجرتي ايه سنت تهيدي فردوسون بدي فولو يونغون نفكات تنا كم ارغيتا توني فرماتن قوتا مي دكتور انو جيمات سعادة جيمة ما نيتي باستن كلبا فولو يو نانغون اتي فولو نانغون غراس نياتي يعني قد كيسي وجين قد ان شاء الله اما لي مدامي تي ربي دودا في غرا دان سناغو دودا في غرا ولت سناغات وشتي دكتور اتي رجبني دورغا فولو رمضان نانغون غراس نشابه نياتي ان قد كيسي وجين قد ان شاء الله كلبا بقوم زريد يوسف بقوم زريد كاريج برو الذي بطبط ايامني افتار اللي يسالا بعد كتبتو سريتي تاكنا ترى ها مال جت كلبا كنا ترى دبليو سلايون مليون قالني يا دكتور اتجلت ميرا سانكي Haadha سابات انا jala kun دبيسا akkanaatu hin jiraatu baattee miliyoona kana dooktorii. Hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalala isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isin dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti namoota turedha viidiyoo kan isheen laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoo baay'ee yaada namoota hundaa gammachiisu waan namni yaade hundi yaada ture oromoon guutuun yaada turte hundi kan milkaa'e kan ta'edha. Egaa duraan dursee hordoftoota amantaa musliimaa kan taatan hunduma keessanii baga ayyaana iiditiin isin gahe iidi mubaarak isiniin jedhee jira. Hunduma keessan kan biyya keessa jirtan kan kaleessa kanarraatis kan ture ayyaanni Itoophiyaa keessa kaleessa akka biyyoota tokko tokkootitti Dubaayii akkasumas Bahariin kaleessa uuman Egypt yookiin Misir guyyaa har'aati jechuudha. Baga ittiin isiniin gahe isiniin jechuun jaaladha. Hundumti keessan amantaa musliimaa kan hordoftan baga ayyaana iidii bara kanaatiin isiniin gahe ayyaana gaarii kan jaalalaa kan gammachuu kan tokkummaa isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas ijoolleen kiristaanaa kan taatan ayyaanni faasigaa dhufaa jira waan ta'eef sooma gaarii isiniif haa ta'u ayyaana keenya illee nuun gamuun isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee wanta baay'ee nama hunda hin gammachiisa jedhee yaade waan baay'ee argee baay'ee itti gammade tokko innis akkuma armaan duratti viidiyoo argitanii turtanitti ibsishaan guyyaa kaleessaa kaayiroo deemuudhaan hiriyaa isaa kaadhimaa isaa kan turte kan onlaayinii kanarraa sapiraayisii adda addaatiin fakkeenya nu ta'aa turan guyyaa har'aa iidii bara kanaa wajjin dabarsuudhaan ibsishaan yukeerraa karaa Ijipti yookiin Misiritti kan argamu yoo ta'u akkasumas Dooktor Aselee abbaa qaadhimaa isaa makii biraatti suuraawwan adda addaa biyya Ijipti maandiraawwan Ijiptii duuba kaa'uudhaan suuraa ideetillee akka hin jenne isin immoo suuraa ideetidhaa itti hin jettanii. Egaa haala kanaan jechuudha dhugaa rabbii namoonni baay'een makii fi ibsishaan yoom kaayiroo deema ibsishaan yoom Ijipti deema ibsishaan jettan rabbii waan baay'ee nama gammachiisudha kinoo deemee jira koongiraatuleeshinii jira bakka gammaddan makiinis ibsishaanis jaalattoonni makii fi ibsishaa bakka kan yaaddan kana argitan isiniin jecha jaaladha. Egaa viidiyoon hojjechuu har'a baay'ee sa'a biizidha. Garuu muuyitu wantoota nama gammachiisu wanta akkanaa kana arganii wanta callifamuu hin dandeenyedha. Namoonni gammachuu namaatitti hin gammanne gammachuu ofiitti illee hin gammadu jedhama. Egaa dhugaa waaqayyoo akka viidiyoo kana suuraa kana wal biratti argee viidiyoodhaan illee ani hanga hangaatitti hin argine suuruma fudhatan bijuma hojjechuu dhufe gammachuu kiyya ibsachuu dhufe malee liibillee waliin galanii waraabullee tiktookilallee ganii maal hin agarre akkuman suuraan Dooktor Asiriin poostii godhee fidadhee dhufechuudha. Waree gargara egaa dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon gammadee namoonni hiriyoota keessanirraa kan hiriyaa keessanirraa fagoo jirtanii yeroo hundayyuu moo wajjin dabarseedhe akkuma guyyaa har'aa ibsishaa fi maakii
guyyaa gammachuu taasise isaan ayyaana haala kanaan wajjin dabarsan taasise hunduma keessan warroonni akkanatti qilleensa irratti jaalattanii jirtan guyyaa tokko immoo akka isin milkaa'u abdii qabna isin milkeechuu isin jechuu yaaladha. Egaa dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon gammade suuraan kun ijeetii ta'inee gisee lama sadii irra darbe ijeetii mati noormaalidha. Egaa baay'ee tokko gammanne hordoftoonni makii fi ibsishaa hundinuu Oromoo guutuun akka gammadan abdiin qaba. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole gammachuu makii kana jaalattan maashaallah osoo hin jedhin viidiyoo kana bira hin dabrinaadha. Yaada fi qeeqayyuu qabdan si'aadha gammadeen jira. Akkasumallee hojiin qaba biiziidha. Wanti dogongora yoo jiraate nasirreessadha dhiifaman isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoo biraatiin walitti deebinu amma egaa amma akkasuma irratti xumura har'aa akka biyya kana uuman keessatti iidiin guyyaa har'aati. Kanaafuu namatu jira keessummaatu jira inni keessummaatu jira waan baay'eetu jira kaa har'a guyyuma nama hundaa wal qixaati. Kanaafuu dhiifama iddoon dogongoratti isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan ga'a. Namni hundi akka gammachuu kana arguun barbaada waan ta'eef sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Turtii gaarii.